ogeeyyii aartii ijaarsa biyyaa tokkummaa fi bilisummaaf yeroo humna akkasumas lubbuu isaanii osoo hin qusatin hojjechaa turaniif magaalaan Finfinnee siidaa yaadannoo dhaloonni barabaraan ittiin isaan yaadatu wiirtuu magaalattii bakkeewwan garaagaraatti ijaaruun eebbisiiseera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojiilee misooma koriidarii fi piroojeektoota gurguddoo hojjetaman keessatti aartiis giddugaleessa taasifachuun artistoota hangafoota biyyaaf oolmaa guddaa oolan kan akka Looreet Tsaggaayee Gabramadiin, Mohammad Ahmed, Alii Birraa, Sibaat Gabra Egzaabeerii fi Hacaaluu Hundeessaa fa'iif siidaa yaadannoo ijaareera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee guyyaa gootota Itoophiyaa duraanii kabajame sababeeffachuun siidaa yaadannoo ogeeyyii aartiif magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaagaraatti ijaaramee eebbisiisaniiru. Kantiibaa Adaanechis saganticha irratti ergaa dabarsaniin ga'een ogeeyyii aartii ijaarsa biyyaa keessatti olaanaa waan ta'eef Itoophiyaan ogeeyyii aartiif kabaja guddaa qabdi jedhaniiru. ሀገር በልማት ስራዎች በድንበር በሰንደቅ ዓላማ በሕግ ብቻ አትገነባም። biyyi hojiiwwan misoomaa daangaa kabachiisuu alaabaa qabaachuu fi olaantummaa seeraa qofaan hin ijaaramtu. Biyyi kan ijaaramtu walooma uummata keessa jiruu fi ogeeyyii aartii dabalata. Nuti har'a kan asitti walitti qabamneef biyyi keenya Itoophiyaan kabaja isheen ogeeyyii aartiif qabdu agarsiisuuf ragaa ba'uufidha. Kabaja biyyi ogeeyyii aartiif qabdus siidaa dhaloota ittiin yaadatu ijaaree mirkaneesseera. Magaalaan Finfinnees aartistoota hangafoota ijaarsa biyyaa keessatti gumaacha isaanii bahataniif siidaa yaadannoo wiirtuu magaalittii keessatti dhaabdeetti. Kallattii hojii Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed kennaniin siidaan yaadannoo artistootaa ijaaramuu kan himan Kantiibaa Adaanech hojiilee misooma koriidarii fi piroojeektoota gurguddoo hojjetaman keessatti aartiis giddugaleessa taasifachuun artistoota hangafoota biyyaaf oolmaa oolaniif siidaa dhaabuu eeraniiru. በኮሪደር ልማትና በታላላቅ ፕሮጀክቶች ውስጥ ከተማ አስተዳደሩ ጥበብን bulchiinsi magaalaa hojiilee misooma koriidarii fi piroojeektoota gurguddoo hojjetaman keessatti aartiis giddugaleessa taasifachuun aartistoota hangafoota biyyaaf oolmaa oolaniif siidaa yaadannoo ijaareera. Kun qaama yaadama ida'amuuti. Damee aartiif aartistootaaf xiyyeeffannoo kennuudhaan hojii bulchiinsi magaalichaa hojjechaa jiru kun kanaan dura kan baratameen turre. Hojiilee misoomaa hojjetamaniin cinaatti aartistoota ijaarsa biyya kana keessatti aarsaa guddaa kaffalaniif siidaa yaadannoo akka dhaabatuuf kallattii ministeerri muummee keenyaa Dr. Abiy Ahmed kennaniin nutis hojjennee eebbaaf qaqqabsiisneera. Ogeeyyii aartii kabajuun aartii kabajuu akka ta'e kan dubbatan Kantiibaa Adaanech kanuma sababeeffachuun ogeeyyii aartii tokkummaa fi bilisummaa biyya isaaniif aarsaa kaffalaniif siidaa dhaabuun dhaloota egereef hiikoo guddaa akka qabu himaniiru. ለሀገራቸው ሰላም ለኢትዮጵያዊነት ግንባታ nageenya biyya isaaniitiif ijaarsa Itoophiyaaf tokkummaa sabdaneessaaf obbolummaadhaaf tokkummaa fi bilisummaadhaaf aartistoota hangafoota aarsaa kaffalaniif siidaa yaadannoo dhaloonni ittiin isaan yaadatu wiirtuu magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaagaraatti ijaareera. Hojii ogeeyyii aartii siidaan isaaniif dhaabbate keessaa muraasa yoo yaadannu Looreet Tsaggaayee Gabramadiin guddina afaanii fi falaasama uummatichaan hojii seenaan yaadatu hojjeteera. Xilahuun Gassasa weelluu fi yeedaloo isaatiin waa'ee Itoophiyaa fi tokkummaa labseera. Mohammad Ahmed muuziqaadhaan waa'ee nageenyaa fi tokkummaa labseera. Alii Birraa haati keenya takka jechuun waa'ee tokkummaa labseera. Sibaat Gabra Egzaabeeris sirna barreeffamaatiin waa'ee biyyaa himeera. Hacaaluu Hundeessaa weelluu fi yeedaloo isaatiin qabsoo fi falmaa mirga namoomaa ta'uun seenaa buunsaa yoomiyyuu yaadatamu hojjeteera. Ammas ogeeyyiin aartii biyya isaaniitiif hojjetan akka jiran ni hubanna. Hojiin kun kan jalqabaati malee kan xumuraa miti. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ogeeyyii aartiif ergaa dabarsaniin artistoonni hojii aartii isaanii keessatti seenessa qeenxee leellisuu caalaa seenessa waloo fi ijaarsa biyyaa irratti fuulleeffachuun akka hojjetaniif waamicha dhiyeessaniiru. የሀገራችን ጠቢባን ከነጠላ ትርክት ይልቅ አሰባሳቢ ትርክት ላይ ብታተኩሩ ogeeyyii aartii biyya keenyaaf kanan dhaamu seenessa qeenxeerraa seenessa waloof osoo hojjettanii yaadotaa fi falaasama lammiilee addaan qoodan caalaa waan walitti nu fiduuf tokkummaan humna ta'uu isaa akkuma aartistoota hangafoota duraan turanii osoo hojjettanii gaarii ta'a. Akkasumas garaagarummaa fi eenyummaa biyya keenya keessa jiru kabajuudhaan lammiilee ija tokkoon ilaaltanii seenaa fi gootummaa biyyattii himuudhaan dhaloota keessatti seenaa hin dagatamne akka barreessitan amaanaan jedha. Kana boodas ogeeyyii aartii hojii ogummaa isaaniitiin ijaarsa biyyaa fi tokkummaa sabootaa fi sablammootaa cimsuu irratti hojjetan yaadachuun waan yaadannoo isaaniif ta'u hojjechuun cimee akka itti fufu Kantiibaa Adaanech Abeebee dubbataniiru.